Muummichi ministeeraa Dr Abiyyii Tahuu baate Oromoon yoona mirga isaa guutummaatti gonfatee ture. Muummichi ministeeraa danqa ta'ee yaada. Hin danqe. Osoo Oromoodha jedheetu waan meeqa ofirraa kutee waan meeqa obsee har'a laffisaa daangaansaa weerarame ijoolleen isaa hidhamtee ijoolleen isaa warri kaleessa qabsoo kana finiinsanii wannoo godhan har'a hin tarhaamuu jedhanii arrabsamanii salphatanii qismi wannoon isaanii hamleen isaanii cabee qalbiin isaanii akka cabu hin ta'an turan. Osoo orma ta'eeti akkuma kaleessa dhaabbannee ofirraa gatuu dandeenya ture. Garuu nam keenya jenneetu nam keenya seeneetu waa hundumaa obsaan bira tarree bira dabarre jechuudha. Amma garuu akka hin taanedha kan nuti barre. Maaliif amma Oromootu biyya bulchaa jira jechuu hin danda'u gara kooti. Maaliif isaanuu dubbataniiru. Fakkeenyaatiif naannoo Amaaraatti namoonni aangawoonni isaanii yeroo dubbatan warri aangawoonni isaanii guguddaan yeroo dubbatan isa fuula dura jiru kan ilaalana hoomacha inni arafaadha ka jedhani openly bahanillee maal jechuudha kun jedhanillee tarkaanfiin takkallee hin fudhatamne wanni tokkollee wanni dubbatame hin jiru. Gatii hin qabdani hoomacha kun arafaadha ni fuula keessan dura jiru kun jedhee wayita dubbatamu kun maal jechuudhallee hin jedhamne jechuudha. Kanaatiif nam sanaa miti kan tuqamu nutiidha Oromoodha akka jiru kan salphatu jechuudha. Kanaafuu sabboonummaan Oromoo har'a Abiyyii Ahmediitiin salphatte. Hin salphatte duutee malee.